boqonnaa 17 lakkoofsa tokkorraa wajjiniin ilaalla. Egaa mata dureen ani irratti dubbachuu barbaadu waa'ee ulfina Waaqayyoo isa jedhuun dubbachuu barbaada. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboloota koo, ulfinni Waaqayyoo jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Ulfina Waaqayyoo, namni gaafa ulfina Waaqayyoo argu jireenya isaati irratti waan ta'utu jira jechuudha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota 12 keessaa adda baasee Yaaqoobiin, Yohaannisiin, Phexrosin fudhatee gara gaara kanaatti kan inni ol ba'ee fi maaliidhaaf yoo jettanii ulfina isaatti argisiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf ulfina Waaqayyoo arguudhaaf dhaloonni kuni hin barbaadu yoo ta'e, fedhii qabu yoo ta'e, Waaqayyo ulfina isaa itti in argisiisa. Galanni bara baraan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos ulfina isaatiin bartootatti hin mul'ate jedha kutaa kanarratti. Egaa akkas jedha lakkoofsa 2 irratti, innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate, fuulli isaas akka biiftuu ibsee, ulfinni isaas akka ifa addaatee balaqqeesse. Kunoo Musee fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atanii isa wajjiniin dubbachaa turanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Gooftaan Yesuus Kiristoos gaara sanarra utuma jiranuu achitti ulfinni tokko isatti hin mul'ate jedha. Kana booddee fuulli isaa hin geeddarame, wayyaan inni uffatu hin geeddarame, dubbiin isaa hin geeddarame. Gaafa kana Musee fi Eeliyaas itti mul'atanidha. Bartoonni gaafa ilaalanii Musee kaleessa seenaadhaan beekan, Musee kaleessa macaafa seeraa keessatti beekan, Eeliyaas kaleessa beekan, qaaman arganii jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ija isaaniitu baname jechuudha. Ulfina Waaqayyoo kana gaafa argan iji isaanii hin baname, Musee fi Eeliyaasin in arganidha. Gaafa kana Musee fi Eeliyaasin gaafa argu Phexrosi akka jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoosiin, ani jedhe amma waa tokko yaadaa jedhe. Innis maalidha yoo jettanii, ani mana tokko siif nan ijaara, godoo tokko immoo Eeliyaasiif, godoo tokko immoo Museedhaaf nan ijaara. Sababni isaa lafti amma jirru kuni lafa ulfinni Waaqayyoo jirudha. Lafa ulfinni Waaqayyootti mul'atedha. Lafa kana turuun nuuf hin ta'a. Haleluuyaa. Iddoo kana deemuun nuuf hin malu. Sababni isaa ulfina Waaqayyoo kan itti argine, laftitti jijjiiramne, laftitti harka Waaqayyoo argine, lafa kana waan ta'eedhaaf ulfina Waaqayyoo bakka itti argine kanatti immoo godoo tokko hin ijaarra. Haleluuyaa. Inni tokko nu'iif utuu hin taane si'iif, inni tokko nu'iif utuu hin taane Eeliyaasiif, inni tokko nu'iif utuu hin taane Museedhaaf ta'uu qaba. Kanaaf lafa kanaa immoo nuyi hin deemne. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Ganama kana nan kadhadha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni Waaqayyoo lafa jirtanitti sinaa argatu. Ulfinni Waaqayyoo obboloota koo gaafa gara jireenya keenyatti dhufe nu geeddara. Ulfinni Waaqayyoo gaafa jireenya keenyatti dhufe eenyummaa keenya geeddarama, lallaba keenya geeddarama, mul'ata keenya geeddarama, adeemsa keenya geeddarama, kallattii keenya geeddarama. Ganama kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya kee kan geeddaru, lallaba kee kan geeddaru, faarfannaa kee kan geeddaru, jireenya kee kan geeddaru, ba'uuf galuu kee kan geeddaru, simboo kan siif laatu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni tokko si argatu. Ulfinni Waaqayyoo lafa jirtanitti sinaa argatu, lafa hojjettanitti sinaa argatu, lafa tajaajiltanitti sinaa argatu. Haleluuyaa. Musee fi Eeliyaasin gaafa argu Phexros waan tokkodha kan inni jedhe, iddoo kana turuun nuuf ta'a jedhe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Lafa ulfinni Waaqayyoo itti nutti mul'atetti turree Waaqayyoon eeggachuun, lafa Waaqayyoon nutti mul'atetti Waaqayyoon waaqeffachuun iddoo sanaa haleluuyaa Waaqayyoon eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Phexros isa kana jedhe iddoo kana turuutu nuuf ta'a jedhe sababni isaa lafa kanattidha ulfina Waaqayyoo kan argine lafa kanattidha harka Waaqayyoo kan argine lafa kanattidha Waaqayyoo ikrabaha dan galabara labadianamas Yesus barabaraan inni jiraatadha haleluuyaa akka jedha Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadi tokko siif tokko Muuseedhaaf tokko Eeliyaasiif nan ijaara jedhee Yesuusitti dubbate utuu inni kana dubbachaa jiru kuno duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffisee haleluuyaa sagaleenis duumessicha keessaa dubbate kun ilma koo isaa ani jaalladhu gammachuun koos isatti ni raawwatama isa dhagaa kan jedhu dhagaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Museen kan inni jechaa jiru lafa kanatti mana tokko Eeliyaasiif mana tokko Muuseedhaaf mana tokko si'if ijaaruun nuuf ta'aa jedheetu isa kana gooftaan Yesuus Kiristoos wajjiniin haasaa gochaa jira gooftaan Yesuus Kiristoos utuu isa wajjiniin dubbachaa jiru Phexros utuu isa wajjiniin dubbachaa jiru duumessi tokko dhufeetu isaan golboobe haleluuyaa duumessi kun ulfina Waaqayyooti duumessi kun harka Waaqayyooti duumessi kun kan isaan geeddaruudha duumessi kun kan isaan tuquudha duumessi kun kan kallattii isaanii geeddaruudha kan ajandaa isaanii geeddaruudha haleluuyaa waamicha isaaniif akka jiraataniidhaaf haleluuyaa kan isaan gargaaru duumessa ulfina Waaqayyoo ture gooftaan kan eebbifame haa ta'u kana booddee duumessicha ulfina Waaqayyoo kana gaafa itti mul'atu gaafa itti uffifamu sagaleen duumessicha keessaan dhaga'ame haleluuyaa sagaleen kunis immoo maal kan jedhu ture kun ilma koo isa jaalladhu gammachuun koos isatti ni raawwatama isa dhagaa kan jedhuudha sagalichi akkas kan jedhuudha gammachuun koo karaa isaatiin kan raawwatamu fedhii koo karaa isaatiin kan raawwatamu gooftaa isa ta'e Yesuus Kiristoos masii isa ta'e Yesuus Kiristoos waaqa fi lafa waaqa fi nama kan walitti araarse Yesuus Kiristoos du'a mo'atee kan ka'e Yesuus Kiristoos haleluuyaa cubbuu dhala namaa isa baachuu danda'u Yesuus Kiristoos isa dhaga'a isaaf abboomama fedhii koo kan raawwatamu karaa isaatiin fedha isaa yoo raawwattan jaalala isaa yoo raawwattan jaalala koo raawwattaniirtu kanaaf immoo isa dhaga'uu isinitti jira haleluuyaa obboloota koo bartoonni galaa kan isaaniif ta'u haleluuyaa karaa dheeraa kan ittiin qaxxaamuruu danda'an lafa dheeraa kan ittiin deemuu danda'an Waaqayyo galaa isaaniif laate gumaacha isaaniif kenne galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Yesuus Kiristoos waan isaan wajjiniin qaaman deddeebi'uuf isa tuffachuu akka hin qabne isaan wajjiniin waan ba'ee galuuf isa tuffachuu akka hin qabne isa dhaga'uu akka qaban isaaf abboomamuu akka qaban jaalala isaa raawwachuu akka qaban isaanitti dubbate galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u sababni isaa ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu godoo ijaaruudhaan miti ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu mana ijaaruudhaan miti ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu gaara amma irra ba'an kanarra turuudhaan miti ulfina Waaqayyoo keessa turuun kan danda'amu fedha Waaqayyoo yoo raawwatan jaalala Waaqayyoo yoo raawwatan obboleettii koo amma kan na dhaga'aa jirtu obboleessa koo amma kan na dhaga'aa jirtu Waaqayyoo gooftaan akkasiin jechaa jira fedha koo kan raawwachuu dandeessu waan mana koo keessa deddeebitee miti fedha koo kan raawwachuu dandeessu waan faarfattee miti waan tajaajiltee miti fedha Waaqayyoo raawwachuu kan dandeessu jaalala Waaqayyoo raawwachuu kan dandeessu ulfina Waaqayyoo keessa turuu kan dandeessu yoo Waaqayyoon dhageesse duwwaadha Yesuus Kiristoosiif yoo abboomamte duwwaadha fedha isaa yoo raawwatte duwwaadha kanaaf bartoonni lakkoofsa 6 irratti akkas jedha bartoonni immoo sagalicha dhagaanii adda isaaniitiin gombifaman guddaas sodaatan Yesuus garuu isaanitti dhiyaate harka isaan qabee kaa hin sodaatinaas isaaniin jedhe isaan yommus ol ilaalan Yesuus duwwaa argan malee nama biraa iyyuu hin argineedha likkii sagalee kana gaafa dhagaan sodaatu isaanitti dhagaame rommuuti isaanitti dhagaame hin jilbiinfatan hin kufan hin sagadan kana booddee gooftaan
gara isaanitti dhaqeetu akka jedhe hin sodaatinaa jedheen. Dubbicha dhagaa malee waan amma dhageessan kana raawwadhaa malee fedha kana galmaan ga'aa malee hin sodaatinaa. Anis wajjiniinan jira. Hin na'inaa. Anis gaafa ol jedhanii ilaalan Yesuusuma kaleessa beekan sanaadha. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka isaan kufan kan godhe ulfina Waaqayyooti. Akka isaan sagadan kan godhe ulfina Waaqayyooti. Dhugaadhaan Waaqayyoon waaqeffachuu barbaaddu yoo ta'e, Waaqayyoon gammachiistanii darbuu barbaaddu yoo ta'e, jaalala Waaqayyoo raawwattanii darbuu barbaaddu yoo ta'e, ulfinni Waaqayyoo isiniif barbaachisa. Ganama kana ulfinni kun mana tokkoon keessanitti hin gala. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kan nutti himu isa kanaadha. Waaqayyoo bartootatti ulfina isaa hin mul'isee jedha. Bartoonnis immoo isatti amananiidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa ulfinni Waaqayyoo gaafa mul'atu jireenya keenya irratti maaltu ta'a? Ulfinni Waaqayyoo gaafa mul'atu jireenya keenya irratti maaltu ta'a? Tokko namni ulfina Waaqayyoo gaafa argu ija isaa waan biyya lafaa kanarraa kaasa. Karraa bahataa ni gaandaraa labaadii nama. Iji kee biyya lafaarra jira yoo ta'e, iji kee waan badurra jira yoo ta'e, iji kee warqii lafa kanarra jira, birrii lafa kanarra jira, waan biyya lafaa kana ija namaatiin mul'aturra jira yoo ta'e, atiin tuqamne ulfina Waaqayyoo si barbaachisa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan caalu jira ulfinni Waaqayyoo. Haaleluyyaa. Warqiirra kan caalu, meetirra kan caalu, birrirra kan caalu, waan hundumarra kan caalu ulfinni Waaqayyoo ganama kana sitti haa mul'atu. Ulfinni Waaqayyoo ganama kana si haa argatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadhaa ulfinni Waaqayyoo ganama kana si haa argatu jedhe. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaan. Phexrosi nama Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganaa tureedha. Yesuus Gooftaadha. Nama humna hin qabneedha. Gooftaan haa eebbifamu. Haaleluyyaa. Amantii qaba garuu. Yesuusin hin jaallata garuu. Yesuusitti baay'ee dhiyaachuu barbaada garuu. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Innaa ulfina Waaqayyoo gaafa argu ija isaatu waan biyya lafaatirraa ka'e. Kaleessa bishaan irra gaafa deemu bishaan gaafa ilaalu liqimfameera. Haaleluyyaa. Har'a garuu akkas miti. Jireenya kee kan geeddaru, bara kee kan geeddaru ulfinni Waaqayyoo sitti haa mul'atu. Ija kee biyya lafaatirraa gaafas kaasuu dandeessa. Gooftaan haa eebbifamu. Haaleluyyaa. Kan kooti waan jetturraa waan irratti cichitee baqqaani kana booddee kanaan ala jiraachuu hin danda'u jettirraa ija kee fudhachuu dandeessa. Gooftaan haa eebbifamu. Ulfinni Waaqayyoo gaafa gara namaatti dhufu isa kana raawwata. Haaleluyyaa. Iji keessan waan biyya lafaatirraa ka'uu qaba. Haaleluyyaa. Ulfina Waaqayyoo gaafa arginu ija keenya waan lafaarraa kaasu. Phexros ulfinni Waaqayyoo gaafa isatti mul'atu iji isaa waan biyya lafaatirraa ka'e. Dhaloota galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Maatii qaba. Mana qaba. Beetasaba qaba. Garuu waa'ee beetasaba isaa miti kan inni yaadu. Egaa gaara sanarratti utuu mana ijaare Yesuus Kiristoos wajjiniin, Musee fa'aa wajjiniin, Phexros fa'aa, Eeliyaas fa'aa wajjiniin lafa sana utuu ture akka itti tolu kan godhe ulfina Waaqayyoo. Phexros ulfina Waaqayyoo gaafa arguudha lafa sana turuu kan jaallate kan filate. Ulfinni Waaqayyoo gaafa gara keenyatti dhufu waan biyya lafaatirraa ija keenya kaafan. Obboleessa koo obboleetti koo wanni biyya lafaa kuni hin darba gaaf tokko. Lafti kunis samiin amma nu ilaalaa jirru kunis ulfinni lafa kanarratti argamu hundumtu hin darba. Ulfinni hin darbine tokko immoo jira. Ulfinni bara baraa jira. Arra rakkina keessa jiraachuu dandeenya. Arra gillaa baay'een nu mudachuu danda'a. Kanaaf Phaawulos akkas jedhee jira. Rakkinni amma nu yeroo dhabbaannu kun ulfina isa bara baraa wajjin wal bukkee yoo qabne
ولم مدالو هاليلويا كانت قبت كان قالو كانت قبت كان قالو كم بدومي هل كان من كان تلفمي كان سيئدتو ألفنا لفكان عامتي قالن واقعيو رفاتو لفكان الرتي قروم سي بايدا ركني بايدا إنيسوم بايدا هاليلويا garuu ulfinni tokko jira kan caalu jira kan lafa kanaa kan si irraafachisu ija kee waan lafa kanaarraa akka kaaftu kan si godhu ulfinni waaqayyoo jira haleluuya rahati kaadela baajanayas ulfinni waaqayyoo jira ila dhaloota kana waaqayyoo ulfina koo takkisiisen geeddaraa jedhe haleluuya waaqayyoo ganama kana ulfina isaa sitti argisiisetu jireenya kee waan biyya lafaa kanarraa akka kaaftu ija kee waan biyya lafaa kanarraa akka kaaftuudhaaf ofii isaa sitti argisiisuu ni eegala. Gooftaan kana eebbifame haa ta'u. Sababni isaa waaqayyo akka jedhe waaqayyo sagalee ergee sagalee isaa duukaa jira jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo ganama kanatti sagalee isaatiin laphee keetti bu'eetu jireenya kee geeddaruu hin jalqaba. Haleluuyaa. Haala ati keessa jirtan hin beeku. Waan ati keessa jirtan hin beeku. waaqayyo garuu ganama kanatti sin geeddaraa'edha. Waaqayyo ganama kanatti ija kee waan biyya lafaa kanarra akka kaaftuuf ulfina koon sitti argisiisaa jedhe. Haleluuyaa. Akkamitti ulfinni waaqayyo gara keenya akka dhufu immoo in ilaalla. Yesuus bara baraan gooftaadha. Isa lammaffaa irratti ulfinni waaqayyo gara keenyatti gaafa dhufu abdiidhaan jiraachuu eegalla. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni waaqayyo gara keenyatti gaafa dhufu abdiidhaan jiraachuu eegalla. Haleluuyaa. Phexros galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Phexros lafichi lafa ulfinni waaqayyootti mul'ate akka ta'e erga hubatee booddee abdiin isaa eenyu ture? Waaqayyoon ture. As turuu naa wayye jedhe. Filannoon isaa waaqayyoon ture. Akka jedha macaafni qulqulluun nan dubbisa. Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boru haaraa ni adeema. Rakkinni salphaan nuyi yeroo dhabbaannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraatiidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Maal jedha? Nuyi matumaa abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boru maal ta'a adeema? Haara'aa adeema. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Irri keenya kuni miidhamuu danda'a. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu kuni har'aa boru gadi dhumaa adeemuu danda'a. Inni keessaa garuu har'aa boru haara'a. Kanaafuu maal hin taanu? Matumaa abdii hin kutannu. Haleluuyaa. Maaliif wanti abdii nama kutachiisu baay'eetu jira. Haa ta'u garuu nuyi kan ilaallu wanta badu miti, wanta ijaan argamu miti, wanta ijaan hin argamnedha. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf nama gargaara. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Ati kan filatte obboleettii koo, ati kan filatte obboleessa koo kan bara baraati. Kan darbu miti. Haleluuyaa. Ija namaatti arra calaqqise boruu kan badu miti. Kan ati filatte kan hin banne. Haleluuyaa. Kanaafuu abdiin keenya waaqayyo irra ta'aa jechuudha. Ulfina waaqayyo gaafa arginu. Haleluuyaa. Phaawulos kutaa kanarratti kan inni dubbatu maalidha? Rakkinni nuyi amma yeroo dhabbaannu kun ulfina isa fuula keenya dura jiru. Phaawulositti kan mul'ate isa kanaadha. Haleluuyaa. Phaawulos kan inni ilaalu maalidha? Rakkina gamatti ulfina waaqayyoota argatu. Rakkina gamatti harka waaqayyoota argatu. Rakkina gamatti kan sitti mul'atu ulfina waaqayyooti yoo ta'e. Haleluuyaa. Ati nama abdii qabudha. Ati nama mul'ataati. Ati nama kaayyooti. Ati nama waan itti uumamte adda baaftee hubattee beektudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboleessa koo, obboleettii koo waan tokkoon sitti dubbachuu barbaada. Abdiin kee waaqayyoon haa ta'u. Abdiin kee ulfina waaqayyoo haa ta'u. Abdiin kee kaayyoo siif kaa'ame sana haa ta'u.
abdiin kee galma waaqayyo siif qopheesse sana haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kana kan godhu obboloota koo ulfinni waaqayyo gaafa jireenya keenyatti dhufuudha. Gooftaan bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa inni biraa ulfinni waaqayyo gaafa jireenya keenyatti mul'achaa deemu jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Ulfinni waaqayyo gaafa nutti mul'ate jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Taraa hiwoot. Haalleluuyaa. Jireenya akkasumaan jireenya badu. Jireenya biyya lafaa kan. Haalleluuyaa. Maayidaaf fooliin keenya obboloota koo foolii Kiristoos jedhudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Foolii du'aa miti kan baannee deemnu. Haalleluuyaa. Foolii jireenyatu nurraa urgaa. Foolii Kiristoostu nurraa urgaa. Foolii ulfina waaqayyootu nurraa urgaa. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ulfinni kun gaafa jireenya keenya argatu. Harki waaqayyoo kun gaafa nu tuqu. Maaltu jireenya keenya irratti ta'a yoo jettan jireenya kaleessa jiraanne hin jiraanne. Haalleluuyaa. Yaaqoob amma na eebbistutti gassinniisu kan jedhe. Gooftaan ergamaan waaqayyoo inni qabate sun maal barbaaddennaan na eebbisii jedheen. Maqaan keenyunnaa Yaaqoob jedheen. Kana booddee Yaaqoobiin jedhamtu. Haalleluuyaa. Yaaqoob jechuun aca barbaarii jechuudha. Yaaqoob jechuun nama fakkeessee jiraatu jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya fakkeessanii jiraachuu keessaa waaqayyo si haa baasu. Haalleluuyaa. Jireenya akkasii akka deebi'ee jiraatu waaqayyo waan hin barbaanneef tokkoffaa irratti maal jedhe? Maqaan kee eenyudha? Maqaa keetu geeddaramuu qaba. Haalleluuyaa. Inni tarii eebba ikoonoomikaalii guddachuu barbaade ta'uu danda'a. Hin beeku garuu waaqayyo akka jedhe kan inni gaafate maqaa isaati. Haalleluuyaa. Inni kan gaafate eebbadha. Eebba gaafateen na eebbistu malee maal sin godhu gadi sinniisuu jedheen. Waaqayyo garuu waan sinnibu maqaa isaa gaafate. Maayidaaf maqaa isaatu geeddaramuu qaba. Maqaan isaa gaafa geeddarame eebbisaa kan raawwatamuuf. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Ati obboleessa koo waan biyya lafaa kana waan hundumti sii guute, obboleettii koo waan biyya lafaa kana waan hundumti sii guute, ati maqaan kee maqaa akka kaleessaa sana yoo ta'e duwwaadha. Haalleluuyaa. Ganama kana garuu waan tokko sin jedha. Maqaa kee kan geeddaru, jireenya kee kan geeddaru, tajaajila kee kan geeddaru, adeemsa kaleessa deemaa turte keessa akka hin deddeebineedhaaf. Haalleluuyaa. Geengoo jireenyaa keessaa kan si baasu harki waaqayyo sitti haa mul'atu. Ulfinni waaqayyo sitti haa mul'atu. Irreen waaqayyo sitti haa mul'atu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni waaqayyo gaafa gara keenyatti dhufu maqaa keenya geeddarama. Maqaan Yaaqoob kana booddee Yaaqoobiin jedhamtu. Israa'el jedhamta. Haalleluuyaa. Maayidaaf maqaa keen geeddaruu barbaadeedha waaqayyo. Maqaa keen geeddaruu barbaade. Kaleessa obboleessa kee attaallalteetu eebba sana harkaa baafattee jirta. Kaleessa obboleessa kee irratti yakka giddeessaa turtee jirta. Ati maqaa gaarii hin qabdu. Har'a garuu jedhe waaqayyo maqaa keen geeddara. Saba bal'aan si godha. Waaqayyo maqaa kee haa geeddaru. Jireenya kee haa geeddaru. Haalleluuyaa. Bartoota ilaala. Bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin gananiituu dheessanii turan. Irraa baqatanii irraa fagaatanii turan. Haalleluuyaa. Indoo macaafa qulqulluu keessatti Phexrosin bichaa biratti argitu. Haalleluuyaa. Baay'een isaanii deemaniiru. Eessa akka turan hin beeku. Garuu macaafni qulqulluun kan nutti hime Phexros isa duuka deemee akka daawwachaa ture, akka laalaa ture nutti hima. Dhumarratti Phexrosis akka Yesuus hin gane nutti hima. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Phexros afaaniin ani hin beeku sodaateeti ani hin beeku jedhe malee bartoonni jireenya hin gananiiru. Gooftaan haa eebbifamu. Sababni isaa ulfina waaqayyoon argine. Hin baratan malee hin beeku malee ulfina waaqayyoon argine. Lakkaa kan nama geeddaru ulfina waaqayyooti. Lakkaa kan nama jijjiiru harka waaqayyooti.
ganama kana maqaa Yesuusin harki maqaa kee geeddaru, harki jireenya kee geeddaru, harki lallaba kee geeddaru, harki maqaa Yesuusin harki Waaqayyoo sitti haa mul'atu. Yesuus Kiristoos gooftaan. Egaa yeroo waan hin qabneedhaaf yeroo kiyyatti fayyadamuudhaaf inni biraa inni sadaffaani inni arfaffaani Yesuus gooftaan. Inni arfaffaani humna amantii keetu siif dabalama. Gaafa ulfinni Waaqayyoo sitti mul'atu humna amantii keetu siif dabalama. Haalleluuyaa. Macaafni qulqulluun akka jedha Qaanaa Galiilaa irratti gooftaan Yesuus Kiristoos wayiniin gaafa jalaa dhumu cidha sanarratti wayiniin bishaan gaanii sanatti buusanii bishaan gaanitti bu'e suni wayiniitti gaafa geeddiramu bartoonni ulfina isaa arganii isatti amananii. Haalleluuyaa. Amantii isaanii dabale. Kaleessas Yesuus beeku duuka bu'aa turan. Cidha sanarrattis kan argaman bartoonnis isa wajjiniin turan. Haalleluuyaa. Gaafa Yesuus Kiristoos ulfina kana irra baha gaandaraa labaadiyyaa namaas. 2:11 irratti maal jedha? Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos ulfina isaa bartootatti mul'ise bartoonnis maal godhan jedha? Isatti amananii. Galanna Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bartoonnis maal godhan? Isatti amanan. Amantiin kee akka dabalamuudhaaf ulfina Waaqayyoo dheebodhu. Amantiin kee akkasiif dabalamu yoo barbaadde Waaqayyoo ulfina isaa sitti haa mul'isu. Waaqayyoo harka isaa sitti haa mul'isu. Gaafa harki Waaqayyoo jireenya kee irratti mul'atu amantii keetu dabalama. Haalleluuyaa. Bartoonni Waaqayyotti hin amananii jedha. Haalleluuyaa. Kutaa kanarratti yoo argitanii jiraatan ta'e maal jedha? Gadisi hin sodaatanidha. Kufanii sagalicha gaafa dhagaan hin sodaatan. Isa dhagaa isaaf abboomamaa kan jedhu gaafa dhagaan maal ta'an jedha? Hin sodaatanidha. Kufaniis hin sagadanii jedha. Haalleluuyaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhageetu hin sodaatinaa jedheen. Haalleluuyaa. Ani si wajjiniin nan jira jedheen. Gaafa kana egaa Yesuusin sagalee isaa gaafa dhagaan hin gammadanidha. Gammachuun sirraan fudhatamne maqaa Yesuusin mana keef haa ta'u. Dhukkubni jireenya kee irra jiru. Rakkinni jireenya kee irra jiru. Gadadoon jireenya kee irra jiru. Biyya lafaa kan si jechisiisu. Harka kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin raba hagaandaraa labaadiyyaa namaas itti mul'isi. Irree kee itti mul'isi. Hafuura kee itti mul'isi. Geeddar Yesuus. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Jira Yesuus. Gaafa namni ulfina Waaqayyoo gaafa argu amantii isaa maal ta'a? Dabalaa deema jechuudha. Amantii isaa dabalaa deema. Sadarkaan amantii kee dabalaa deemuu qaba. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf ulfina Waaqayyoo barbaaduuf barbaachisaadha. Egaa ulfina Waaqayyoo akkamitti arguu dandeenya? Ulfina Waaqayyoo akkamitti arguu dandeenya? Ulfinni Waaqayyoo akkamitti nutti mul'achuu danda'a? Tokkoffaa irratti kutaa kanarratti akkuma ilaallu sagaleen dhaga'ame sun akkas kan jedhu ture. Isa dhagaa. Haalleluuyaa. Waan inni jedhu godha kan jedhu ture. Kanaaf Waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoof abboomamna taanaan fedha Waaqayyoo raawwanna taanaan dhaloonni baay'een rakkoo guddaan isaan irra jiru, rakkoo guddaan isaan keessa jiran maayidha yoo jettan anuma dabalateetu Waaqayyoo ulfina isaa arguu hin barbaanna. Harki Waaqayyoo jireenya keenya irratti akka mul'atu hin barbaanna. Garuu waan nurraa eegamu gochuu hin barbaanna. Yesuus gooftaan. Har'a garuu humni akka isaaf abboomamu, akka isa dhageenyu nu gargaaru tokko nuuf hin dhufa. Haalleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha. Ulfina Waaqayyoo arguu barbaadda obboleessa koo. Ulfina Waaqayyoo arguu barbaadda obboleettii koo. Ganama kana Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Ulfina koo sittan argisiisa. Ati garuu anaaf abboomami. Ana dhaga'i. Seera koo raawwadhu. Waan anan isin jedhu dhaga'i. Galanni Waaqayyo dhafa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos cidha Qaanaa Galiilaa irratti gaafa mul'ate sana wayiniin sun gaafa dhumate Maariyaam akka jetteen wayiniin jalaa dhumeera yaa gooftaa jennaani. Yesuus akka jedhe haadha hojii koo keessa lixinee yeroon koo maal hin geenye ittiin jedhe. Kana booddee gooftaan Yesuus Kiristoos egaa akkas jedheeni booddee Maariyaam akkas jette waanuma inni jedhu godha. Haalleluuyaa.
gaafa abboomamtu waaqayyo dinqii jireenya keerratti raawwachuu jalqaba. Gaafa abboomamtu ulfina waaqayyo arguu jalqaba. Gaafa abboomamtu waaqayyo harkasaa jireenya keerratti mul'isuu jalqaba. Abboomamuun aarsaa hundumarra caalaa jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha. Haleluuyaa. Kallattiin nuyi ittiin waaqayyoof abboomamnu karaa ittiin waaqayyoo akka isaaf abboomamnu barbaadu hundumaan kallattii tokko duwwaadha deemi. Yesuus Kiristoos gooftaan. Waan waaqayyo dhiisi nuun jedhe dhiisutu nutti jira. Waan waaqayyo godhi nuun jedhe gochuu dhiisutu nutti jira. Akka waaqayyo godhuuf kan barbaadu immoo raawwachuutu nutti jira. Gaafa kana goonu waaqayyo jireenya keenya irratti ulfina isaa hin mul'isa. Haleluuyaa. Dhaloota kana waaqayyo eebba ani ittiin isaan eebbisu keessaa tokko abboomamuun isaan barsiisa. Haleluuyaa waaqayyo. Galanni waaqayyo lafa ta'u. Anaaf abboomamaadha. Waaqayyoon dhaga'uun barbaachisaadha obboleessa koo. Waaqayyoon dhagaanii fedha isaa raawwachuun jaalala isaa raawwachuun barbaachisaadha. Fedha isaa utuu hin raawwatin ulfina waaqayyoo arguun hin danda'amu gatii ta'eedha. Yesuus bara baraan inni gooftaadha. Haleluuyaa. Waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha. Waaqayyo Museedhaan akka jedhe atii fi jedhe Kaaleb anaaf hin abboomamne gatii ta'e. Atiif Aaroon ifam. Atiif Aaroon anaaf hin abboomamne waan ta'e. Saba kana durattis anan kabajine waan ta'edha. Lafa nanitti isiniif abdii kenne sana saba kanas fuutanii hin galtan isinis hin galtanitti. Kanan waa hojjechuu waaqayyoof abboomamuu diduun abaarsa obboloota. Mana keessan irratti abaarsan fedina. Mana keessan irratti du'an waamina. Mana keessan irratti fedha waaqayyoo kan hin taane raawwatina. Waaqayyo jireenya keessan akka eebbisu yoo barbaaddan. Waaqayyo siniin dhaloota baay'ee akka ceesisu yoo barbaaddan. Waaqayyoof abboomamuun barbaachisa. Waaqayyo Museedhaan akka jedhe sabni Israa'el amma rakkina keessa jira. Eeyyeen argaan jira. Haa ta'u garuu jedhe waaqayyo jilla baha gaandaraa labadiyaana. Ulee kana kaasittiin jedhe. Fudhadhuu deemettiin jedhe. Lafa kanatti dubbadhaadha ittiin jedhe. Waaqayyo kan jedheen dubbadhaadha. Inni kan godhe garuu hin rukute. Allama gaafa rukutu bishaan hin ba'eedha. Sabichi hin dhuge garuu waaqayyo afaan hin abboomamne. Seera waaqayyo waan hin raawwanne. Abboommii waaqayyo waan hin dhageenyeedhaaf waaqayyo maal godheedha? Itti dheekkameedha. Hin galtuudhe saba kana fuutee biyyamsi abdachiise sanatti saba kanas hin galchitu ofii keessa maal hin taatu itti hin galtutti. Inni lammaffaani ulfina waaqayyo arguudhaan maaltu barbaachisaadha? Kadhannaa barbaachisaa. Phaawulosiif Sillaas hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti bartoonni Phexros dhiifama. Phaawulosii fi Sillaas utuu kadhatatti jiranidha. Eessatti? Mana hidhaa keessatti. Eegdota gidduutti hidhamanii utuu jiran. Waaqayyoon utuu kadhatan. Haleluuyaa. Gara halkan walakkaatti utuu faarfannaadhaan waaqayyoon jajatan. Ulfinni waaqayyoo isaanitti mul'ate. Ulfinni waaqayyoo arguudhaaf waaqayyoon barbaaduun barbaachisaadha jechuudha. Haleluuyaa. Ulfinni waaqayyoo kan sitti mul'atu yoo waaqayyoon kadhatte duwwaa. Dhaloonni har'aa waaqayyoon kadhachuun barbaadan. Waaqayyo irraa waa fudhachuu hin barbaadu. Raajiin akka isaanitti dubbatamuu hin barbaadu. Waaqayyo irraa waa dhaga'uu hin barbaadu. Haleluuyaa. Karaa namaatiin waaqayyoon dhageessifachuu barbaadu. Haa ta'u garuu ofii isaanii waaqayyoon dhageessifachuu hin barbaadan. Waaqayyo ulfina isaa kan sitti mul'isu yoo ofii gola keetti jilbeenfattee waaqayyoon kadhatte duwwaa. Kanaaf waaqayyoon kadhadhu ulfinni waaqayyoo sitti mul'ata. Riijaan darala badiyaa namaa. Lafti ulfinni waaqayyoo Phexrosii fi Yohaannis Yaaqoobitti mul'ate lafa kadhataa ture. Yesuus ingidi gaaratti gaafa ba'u kadhataaf. Utuma kadhatan. Utuma waaqayyoon galateeffatan.
harki waaqayyoo ulfinni waaqayyoo duumessi waaqayyoo dhufeetu isaan golboobe. Kanaaf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha obboloota koo. Inni biraa of qulqulleessuu barbaachisa sadaffaan. Saba kanaan jedhe Iyyaasuudhaan waaqayyo of qulqulleessaa boruu isin gidduutti dinqiin hojjedha jedhe waaqayyo. Barri fuula kee dura jiru guyyoota dinqiidhaan guutame akka ta'u, baroota dinqiidhaan guutame akka ta'u arguu barbaadda yoo ta'e har'a of qulqulleessi. Jireenya kee ilaali. Karaa irra deemaa jirtu ilaali. Gara waaqayyootti deebi. Eenyummaa kee qajeelchi fuula waaqayyootti. Abboomame waaqayyoodhaaf. Waaqayyo mana kee ni eebbisa. Waaqayyo gaa'ila kee ni eebbisa. Waaqayyo jireenya kee ni eebbisa. Waaqayyo ba'uuf galuu kee ni eebbisa. Harki waaqayyo jireenya kee irratti mul'ata. Dhukkuba jireenya kee irra jiru waaqayyo hin kaasa. Rakkina jireenya kee irra jiru waaqayyo sirraa hin mulqa. Yoo ati maal goote yoo waaqayyoodhaaf ofii kee qulqulleessite. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqullummaadhaan isaaf akka jiraattu barbaada waaqayyo. Karaa waaqayyo akka ittiin isaaf qulqulluu barbaaduun waaqayyoof qulqullaa'uun barbaachisaadha. Obboloota koo yaada koo har'aa yoo walitti qabu waaqayyo ulfina isaa akka nutti mul'isuudhaaf wanti gochuu qabnu tokko waaqayyoon kadhachuu barbaachisaadha. Dhaloonni waaqayyoon kadhata waaqayyoon argu. Dhaloonni waaqayyoon waammatan waaqayyoo kadhata isaanii hin dhaga'a. Kanaaf Daawit akka jedha ani turee waaqayyoon nan eeggadhe. Abdiidha waaqayyoon nan eeggadhe. Waaqayyoos gara kadhata kootti hin jedhee. Waaqayyo gara kadhata keetti akka jiru yoo barbaadde fuula waaqayyootti waaqayyoon kadhadhu. Inni lammaffaan waaqayyoof abboomamuu barbaachisaadha. Akka isaan jannata keessaa ba'an kan isaan godhe Addaamii fi Hewaan waaqayyoof abboomamuu dhabu. Ofii isaanii abaaramanii dhalootatti abaarsa kana dabarsan. Dhalootaaf eebba ta'uu barbaadda yoo ta'e waaqayyoof abbooman. Inni sadaffaan ofii keenya waaqayyoodhaaf qulqulleessuuf barbaachisaadha. Nuyi luboota mana waaqayyooti. Saba waaqayyoof qulqullaa'edha. Waaqayyo nu qulqulleesse mana isaa keessa nu kaa'eera. Kanaaf waaqayyoof ofii keenya qulqulleessuuf barbaachisaadha. Haaleluyyaa. Egaa ulfinni kun gaafa jireenya keenya irratti mul'atu maaltu jireenya keenya irratti mul'ata? Tokko ijji keenya waan biyya lafaa kanarraa ka'a. Haaleluyyaa. Inni lammaffaan abdii keenyatu maal ta'a? Waaqayyo irra ta'a. Inni biraa immoo jireenya kaleessa jiraanne hin jiraannu. Inni biraa humna amantii nuu laata waaqayyo. Gaafa nuyi ulfina waaqayyo wajjin wal arginu jirla baha gaandara labadiya namas. Hin kadhanna waaqayyoon. Afuura kana keessa ta'in waaqayyoon sinii kadhachuu barbaada. Lafuma jirtanitti waaqayyoon amantiidhaan kadhadhaa. Waaqayyo har'a waan jireenya keessan irratti ilkee ta'e sin keessaa buqqisa galama. Haalee baajii handaara lafoodhi. Isin keessaa buqqisa waaqayyo. Ani hin beeku garuu dhaloota waaqayyo haaressee kaasuu jira. Dhaloota waaqayyo waan jireenya isaati irratti chikaala ta'e irraa buqqisee kaasuu jira. Haaleluyyaa. Dhagaa sirraa garagala ganama kana. Duqaaqii jireenya kee irratti kan ta'e. Dadhabbina jireenya kee irratti kan ta'e. Mul'ata kee kan haguuge. Mul'ata keetti golgaa kan ta'e. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki ulfina waaqayyo sirraa haa kaasu. Chillaafa haa gaandoroo laboo. Biriijaan taraa labadiyaa namas. Ila waaqayyo sagaleen na dhageessisa. Haaleluyyaa. Dhaloota kanaaf jedhe waaqayyo humna koon laadhaa jedhe. Dhaloota kanaaf waaqayyo humna koon kennaa jedhe. Chillaafa haa gaandaraa labadiyaa namas. Maalenna waaqayyo akkas naan jedhe namoonni baay'een hin fiiguu garuu humna hin qabanidha. Humna ittiin gaara
kutanii ba'an hin qabaneedha. Irreenaan waaqayyo akkas jedhe ani humna koon isaaniif laadha gaarri isaan dura dhaabatu hin jiru jedhe waaqayyo. Rahatii jaandaraa laabaadii nama. Jira Yesus. Humni waaqayyo ganama kana maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dhaloota kanarratti haa mul'atu. Harki kee dhaloota kanarratti haa mul'atu. Haalelooyaa. Waan tokko nan kadhadha yaa waaqayyo. Ija isaanii waan biyya lafaa kanarraa kaasuu akka danda'aniif. Ana wajjin wal arguudhaaf iji isaanii waan biyya lafaa kanarraa ka'uu qaba jetteerta yaa waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin ulfina keetti argisiisi. Harka keetti mul'isi. Waan cabuu qabu jireenya isaaniirraa cabsi. Golgaa jireenya isaaniirra jiru kana maqaa Yesuusiin dhaheera. Haalelooyaa. Raba hagaandara labariyaa namas. Rukuteera maqaa Yesuusiin. Humna dhiiga Kiristoosiin cabseera. Yesus bara baraadhaati jiraatadha. Nu wajjin waan jirtuuf ulfaadhu. Waan karaa sagalee kee kanaan nu eebbisteef ulfaadhu. Dhukkuba jireenya keenyarra jiru. Rakkina jireenya keenyarra jiru. Waan kaafteef maqaa Yesuusiin si haa galatu. Ganamni kun nuuf ganama eebbati. Ganamni kun ganama si wajjin wal argineedha. Ganamni kun ganama ulfina keetiin wal argineedha. Si haa galatu. Ulfaadhu. Yeroo keenya nu eebbisi. Waan